Harkafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Afranqaloo Digital Media kuni biyya keessaaf ala teessanii kan daawwachaa jirtan kun qophii kana beektu laataati. Qophii keenya kana beektu laata torbaniin guyyaa tokko isiniif dhiyaatu qabannee dhiyaanne. Qophii kanaan kan isin faana turu an Naasir Huseenii fi akkasumas Faayisaa isaanii waliin ta'uudhaan isiniif qabannee dhiyaanne. Toleegaa Faayisaa waan qindeeffatte guyyaa irraan tanaa kana beektu laataa keenyaan waan harkaa qabdurraa mee nuututtu qidi haa eegallu. Wani nanaatti na qabadee dhiyaadhee waan nama dinqisiisu tokko takka faarratti qurxummiin shaarkoonni jireenya isaanii keessatti giddugaleessa ilkaan 3,000 ol akka qaban biqilchan jechuu ajaa'iba kun ilmi namaa fakkeenyaaf ilkaan 30 sanuma biqilchete 30 san cabsa jechuu kun immoo ilkaan jiddugalaan ilkaan 3,000 jechuun fakkeenyaaf ilmi namaa ilkaan dila sana osoo qabaate akka wal godhu yaadu ilkaan 30 anu akkana wal godhu gaafa ilkaan dila kana qabaate ilmi namaa akka wal godhu wal nama gaafachiisu miti jechuu akkuma shunkurtaa wal jiccira waan ajaa'ibaati kanumaan kan wal qabatu raachi gogaa qaama isaatiin akka bishaan dhugu beeytaa ija fakkeenyaaf addunyaa kana gubbaa uumamni jiran hundinuu ilmi namaa fudhatte bishaan afaan isaaniitiin dhugan akkasumas mukkeen fudhatte hidda isaaniitiin garuu immoo raachii uumama addaati gogaa isaaniitiin bishaan dhugan waan ajaa'ibaati hedduu nama dinqaa wantoota nama dinqanarra qabanne keessaa kun tokko jechuu itti fufimee waan sibira jiranirra akkasumatti anis kan itti aanu Singapore keessatti wifi nama bira hayyama isaaniitiin ala ilmi namaa tokko yoo fayyadame amma hidhaa waggaa 3 murtaawa yoo hidhaa waggaa 3 murtooyneellee hanqa kafaltii doolaara 10,000 akka kafalu akkasitti himama. Ajaa'iba kaabo biyya keenya keessatti waan salphaadha maaliif jennaan ati amma fakkeenyaaf yeroo meeqa wifi nama cabsitee fayyadamtee beeytamee fakkeenyaaf biyya kana keessatti hisaaban qabu wifi namaa cabsaa wallahi maal ganama har'aatu cabsitee dhuftee jechuudha footoo reefu post goote isa wifi namaa cabsitee post goote jechuudha sakandii namaa keessa jiru xalaaf wifi namaatiin cabse akkuma rabbiititti illee yoo deemne karaa rabbiitiin ishoo deemne waan nama hayyama abbaatiin ala fayyadamuun dhoowwaadha kanaaf wifi namaadha hin cabsina hayyamaan ala hin cabsina seerri Singaappooriin baaftee seera sirriiti. Kana beektu laataa keenya itti aanuun dachee kanarraa bakka nama sodaachisan jaaman keessaa takka Chiprook bakka jaamtu lafa Chiprook jaamtu bakkoota addunyaa kanarraa nama sodaachisan keessaa takka akkuma suuraa kanarratti argitan Chiprook lafa solola lafa akkatti samiirratti rarraatee haftee jechuudha lafti kun haala nama sodaachisa yeroo irratti baatee lafa bashannanaa addunyaa tanaati jechuudha Chiprookiin waan ajaa'ibaati. Biyya isaatti argama Chiprookiin. Chiprookiin kun biyyi inni itti argamu biyya Kaalifoorniyaatti argama jechuudha. Ameerikaa keessa. Okay. So bakka nama sodaachiftu jechuudhaan beekama. Ajaa'iba. Akkaan dhaquun hawwisiistee anaa bakka nama sodaachisan hedduun dhaqu fedhaan. Chiprook irra teessee akka viidiyoo na wajjin haasoftu. Inshaallah dhaquun fayyaana hafan qabu. Akkasi. Waan bareedaadha. Toleegaa amma itti aansuudhaan mucaan biyya Ingiliz tokko maqaan isaa Seen Isweer Hajoo waggaa 12tti ilmoo daa'ima godhatee abbaa umriin xiqqaa jedhamee yaamamu eegale. Ajaa'iba waan nama ajaa'iba kun amata 12tti jechuun inni nu daa'ima qabu jechuudha. Akkamitti akka guddisu nama ajaa'iba kun dhugumatti xiqqaadha amata umrii 12tti daa'ima godhachuuni. Dhugaadha hedduu xiqqaadha. Mucaa kana akkuma footoo isaa kanarratti argitan daa'imaan taa'u jechuudha. Kun immoo dogoggora an akka kiyyitti dogoggoraan jira. Umrii yoo xiqqaate dhiirtii amata 25tti ilmoo harkachuu qabdiin jira. Jireenya waa hundaa'u mi'a daa'imaatis waa hunda bartee harkachuu qabdiin jira. Shamarreen immoo jiddugalaan akka tilmaama kiyyatti kuni waggaa 20tti yoo argatte gaariidhaan jira akka kiyyotti akkasi. Waan bareedaadha inni ammoo ammaan tana ilmoon saadhaa tan waggaa 12 dhaleessan maybe isaa wajjin hiriyaa taate abbaa isaatii wajjin
akka saayibaatti mee wajjin guddatan jeeti yaada. Tole kana beektu laata kiyyetti aanuun ammas saayintistoonni tooftaa bilbilatti chaarjii godhan fincaanirraa harkatanii jira. Fincaan fayyadamuudhaan harkatan. Ajaa'iba. Jalqaba yeroo chaarjii moobaayila nuti itti fayyadamnu kana chaarjii akka fudhatu godhan fincaan fayyadamuudhaan godhanii jira. Akkuma suuraa kanarratti argitan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya fincaaniin fayyadamuudhaan chaarjii amma nuti akkatti itti fayyadamnu kana nu uumanii jechuun waan ajaa'ibaati waan nama dinqisiisu. Dinqisiifanne. Hedduu akkamitti ilmi namaa fincaanirraa chaarjii godhata? Fincaan faayidaa qabaachuu isaa an fincaan faayidaa qaba jee yaadeen beeku. Garuu immoo fincaan faayidaa qaba jedha. Noo faayidaa akka qaban leensi finima. Chaarjara nu uumee jechuu yeroo duraatii fi waan ajaa'ibaati. Chaarjii qofaa miti ilma namaatiifu gizee takka takkaa jira. Gizee fakkeenyaaf namni gizee dhukkubsate fincaan isaadhaa gizee fincaanii obaasaa hajaan baay'ee fincaan chaarjii qofaa fi miti ilma namaatiifis dawaa qaba jechuu dhageessin jira. Ati sun dhageenye? Tarii dawaa qabaachuu danda'a gagaa. Ana yeroo jalqabaatiif kan hin dhagee chaarjara irraa hojjetamu waan hedduu na dinqisiise keessaa tokko. Tole mee kana beektu laata keenya itti aanu. Biyya Taanzaaniyaa keessatti haroon lubbu qabeeyyii bifa dhagaatti jijjiiru hara niitroon leek jedhamu yookaan niitroon jedhamutu jira ja'a. Lubbu qabeeyyiin hundi hara sanirratti yeroo takka takka yeroo isaan akkuma footoo kanarratti argitan yeroo isaan dhagaatti jijjiiramantu jira ja'a. Amma suuraa kanarratti daakiyyeelee garaagaraa akkuma argitan kanatti yeroo isaan dhagaatti jijjiiranii bifa siidaatti jijjiiramanii ta'antu jira jechuudha. Kun hara ajaa'ibaati. Kan argamtu Taanzaaniyaa fi jidduu Keeniyaa fi Taanzaaniyaa daangaa isaanii irratti argamti jechuudha. Lafa beekamaadha. Waan ajaa'ibaati. Kunis waan na dinqeerraayi. Ilma namaati moo bifa sani jijjiiramu maali silaaddanaa baasa? Lubbu qabeeyyii naannaa sanii bifa dhagaatti jijjiirti. Lubbu qabeeyyii jechuun akkuma waliigalaatti. Akkasii. Tole egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan irraan tana qabannee isiniif dhiyaanne kana beektu laata hamma xumura sagantaa keenyaa nu waliin turuudhaan. Qophiin keenya kana beektu laataan guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Akka itti bohaartan akka itti bashannantan abdii qabna. Qophii keenya kana beektu torbaanitti yeroo takka kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u namoonni qophii keenya kana beektu laataa kana gama keessaatiin nu gargaaruu barbaadan jechootaa fi waan adda addaadhaa waan isin dinqisiisu karaa chaanaala telegiraama keenyaatiin yookaan akkasumatti karaa peejii keenyaatiin nuuf erguudhaan nu biraan ga'uu dandeessan. Sagantaa kana qopheessuudhaan hanga ammaa warri isinii wajjin ture ana Faayizaa Saaniitii fi Naasir Hussein. Waliin ta'uun isinii qopheessine hanga torbaanitti nagaatti turan. Afeerraa teenya.